Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenyi keenya bakka jirtan marat snaqa qabjachaa kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenya har'aa eebba kitaaba Garbicha Kaayyoo barreessaa kitaaba Yosan dhugumaatiin barreeffame guyyaarraa kan eebbifamu ta'a. Nutis bakka kanarratti argamuudhaan barreessaa kitaabaa fi gulaalaa kitaabichaa akkasumas hirmaattota sagantaa kanarratti argamanirraa yaada isaanii tokko lamaan kan simbiraan qabsiisu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuun isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa kaameraatiin Olaanaa Nagaash nu faana tura. Turtii gaarii. Abet, ya bara abet, ya bari abet. Medunan badin, wan marjum badin, wan oromon badin, wan dura rajirtum badin. Kalachi dota aufkol. Aye waka umama waka cicho gurrati waka cicho gurracha waka saglal garba waka saglal borana waka itufumbana waka raya azabo waka gadashanan oromo waq saden soddo waq jaan bacho waq gadashanan oromo nagaan bulle nagaan noolch dafi gadafi noolch warana nu barar dibeama nu barar wali galtenu ken kitabnu walla yomiti sena guddaadha kitabnu kuni ebbifame akka iddo unduma gaw waaqayyo nu ataasisu qaroof addunyaa isaa kennu kan barreesse qaroof addunyaa isaa kennu ani jedhe waaqna jennu bagatiin sigee bagageessan si jedha maqaa keenya jedha galatoomii maqaan koo Yosan dhugumaa milkeedhama kan itti dhaladhe asuma godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa daawwattan dhaladhe kitaabni koo mata dureen isaa Garbicha Kaayyoo jedhama egaa akkuma maqaa isaa raawwattan garbichi nama waan tokkoof nama bichisuun jedhee akka hojjetu yookaan immoo waan tokkoof garbicha ta'u jechuun jala deemuu yookaan immoo waan sana follow godhuu hordofu kaayyoodhaaf garboomu filadheetan garbicha kaayyoo jedhee maqaa kana moggaase maal fakkaata bu'aa ba'iin hanga guyyaa irraatti ture maal fakkaata mee gabaabsiin ibsu bu'aa ba'iin dhamdhamuu qabus akka ajaa'ibaatti dhamdhameera garuu barbaadamaan anis amala muuxannoo kitaaba dubbisuu irraa kan ka'e gaafan kana yaadu bu'aa ba'ii dhufu kamiyyuu kufaatii dhufu kamiyyuu nan simadhee yaadee miti. Garbichi Kaayyoo maal of keessaa qaba? Garbichi Kaayyoo kitaaba xinsammuuti kitaaba jiruuf jireenya hawaasaa guutummaan guututti hammateedha. Kitaaba kana barreessuuf hanga guyyaa irraa hanga ga'utti yeroo gamiisti fudhateera? Kitaaba kana barreessuuf waggaa tokkoof ji'a 3 fudhateera. Kitaaba dura gaafa yaalu fuula 85 irra ga'ee kitaabichi sun laaptooppiin itti barreessuu keessatti qormaatuma ta'eetu na mudateera. Innaa anis amala kitaaba dubbisuu sanaan kufaatiin deebi'anii kufaatii taanee kan jiru milkaa'insa waan ta'ee amanuu fi kitaaba sana hin dhiifne inuman ka'ee inuman shaakale deebi'eetu kitaaba kana xumuree akkaataa kanaan even kan dura badeerra sirriitti bareechetu kitaaba kan waggaa tokkoof ji'a 3 keessatti xumuree harka ture jechuudha barbaada. Mee dubbistootaaf dhaamsa akkamii qabda? Dhaamsinan dubbistootaaf qabu kitaaba kana akka dubbisanidha. Irra jireessa wantoonni as keessatti kaa'amu wantoonni hundi guutuu ta'ee osoo hin taane qeeqa koomentii wantoota jiru kamiyyuu karaa ta'ee na fudhadha waan ta'eef asirra kaa'aniitu akka sarara bilbila koo asirra jiruu fi imeelii kootiin akka koomentii na godha kitaaba kana akka dubbisanii akka xumuran namni xumure immoo feedbackii naa deebisa sana sanarratti sanaan of ijaaree kitaaba koo ittaanu waan bareechuu barbaadu kanaa walitti abdiin qaba jechuu barbaada. Xumurratti namoota galateeffachuu barbaadu. Namoonni galateeffadhu hedduudha. Ta'ullee namoonni adda na godhan maatiin bira taa'ee kitaaba kana barreesse obbo Bantii Furaa fi
haadha warraasaa kan taate adde Aannanii Halamu baay'een galateeffadha. Itti aansee hiriyoota koo kan ta'an hedduun galateeffadha. Hayyee eeyyamaa ta'uu keessaniif guddaa galatooma. Maqaa keessan eenyu jedhu? Hayyee ani barreessaa Fufaa Itichaan jedhama. Akkumaan yaafadhe immoo gaa kitaaba kana kan gulaalessidha. Jalqabuma maqaa isaarraa gaafa kaanu garbicha kaayyoo jechuun maal jechuudha? Garbicha kaayyoo yoo jennu nama kaayyoodhaaf abdii egereetiin mul'ata boruutiif cichee fuulduratti tarkaanfataa deemudha kan hubannu jechuudha gabaabumatti. Kitaabonni tokko tokko beektaa dhaloota gargar qoodee warri dhiyaatu hin jiru kan immoo kan maxxanfaman jiru. Dhaloota haaraa qofaaf kan fayyadan jiru. Jaaroliin akka dubbisan kan jaarolii gargaaran yookaan daa'imman qofa kan gargaaran dubartoota qofa kan gargaaran. Kitaabni kun garuu dhaloota kamuu gargaara. Mata dureewwan danuu of keessaa qaba. Mata dureewwan sana keessaa irra caalaatti namni akkamiin akka of ta'uu qabu. Kaayyoos akkamiin akka cichuu qabu. Wantoota qalbii isaa hatan yookaan immoo isa burjaajessan irraa of baraaree kaayyoosaa gula deemee goodaatti waan qalbii isaa hatan sanaaf harka rukuchuu dhiisee kaayyoosaa qofa akka farda gaarii sana of duratti laalee deemuu akka qabudha. Kitaaba kana keessatti mata dureewwan caqafaman hunduu kan tumsan. Xumura irratti akka gulaalaa kitaaba kana taatanitti dubbistootaaf dhaamsa akkamii qaba? Baay'ee gaariidha. Dhaloonni har'a eebba kitaaba kanarratti argames haa ta'u warri hin argamin kitaaba kana akka gaariitti dubbisuu akka qabu hamilee fi muuxannoo irraa argatee isaanillee kaayyoo qaban cichuu akka qaban namni martuu ogummaa itti bobba'ee jiruu fi kallattii irra jiru maratuuyyuu cimee cichee hojjechuu akka qabu ergaan kitaaba kana keessa jirus anis akka gulaalaa fi barreessaa tokkootti ergaan qabu barreeffamni afaan Oromootiin barreeffamu hololoo haa ta'u walaloo haa ta'u asoosama haa ta'u siyaasaan haa ta'u dinagdeen haa ta'u sirna bulchiinsaa haa ta'u sirna keettoo yookaan intelligence warra jennu sanaan kitaabonni akkasii hedduun barreeffamuu qabu. Fuulduratti illee ganaaf inni itti fufuu qaba. Warri dubbisus akka qajeelatti dubbisanii dhaloota dhufuuf itti kaa'an ergaallee itti dabarsanii dhaama gabaabumatti. Hayyee eeyyamaa ta'uu keessaniif guddaa galatooma. Maqaa keessanii hin jedhu? Tashooma Lamuun jedhama. Kitaabni kun mata duree isaarraa gaafa kaanu garbichi kaayyoo maal jechuudha? Aktuaalii jechi garbicha jennu kunillee inni akkasumatti hiika ifa jiru innaa fudhannu hiika sirrii ta'uu dhiisuu fakkaata. Garuu asitti innaa garbicha kaayyoo jedhu namni kaayyoo qabaata ganamumaa ka'ee kaayyoo boru iftaan waggaa tokko waggaa lamaan booda galmaan ga'uu yaadu ni qabaata jechuudha. Kaayyoo sanaaf jecha garbicha ta'uu gadi jechuu isaaf aboomamuu isaaf jecha wanna daandii sanarra deemuu jechuudha asirratti kan akka qabiyyee kitaaba kanaatti jechuudha. Dubbistootaaf dhaamsa akkamii qabu? Dubbistoonni kitaaba kana nama kamiifuyyuu akka dubbisu nan gorsa. Kitaaba baay'ee qabiyyee gaarii qabudha. Kanaaf namni kana rakkisaa jiru dargaggoonni keenya ijoolleen lafaa ol ba'an ijoolleen gara fuulduraatti barachuudhaaf yaadan yookiin baratanii immoo yeroof namni hojii dhabeen jiru yeroof namoota hojiin qabatan immoo kana yoo dubbisan yoo xiqqate egereen isaanii boruun isaanii itti mul'ata waan ta'eef namoonni kamumtuu kitaaba kana bitanii akka dubbisan dhaamsan dabarsa. Barsiisaa Warqoo Dhugumaan jedhama. Barataa kana barsiisuu irrattis harkan keessaa qaba barsiisan ture. Kan inni dhufe immoo magaalaa Walisoo Irrayyii. Barreessaa kitaaba kanaa anatu barsiiseettani miira akkamitti isinitti dhagahame barataa keessan haala akkasiin arguu keessaniif? Dhugaan siin jedhe barattoota keenya baay'eedha kan barsiisaa turre. Barattoota qaxalee jajjaboo ta'an barsiisuu keessatti harka keessaa qabna waan ta'eef baay'ee natti tole dhugaadhuma barattoonni koo gaafa baratanii kitaaba kan arganii kun gaazexeessaa akka keessanii lalisaan fa'aa jechuudha barataa kooti. Kan biraa abbootiin seeraa jiru, artistiin jira, dooktorri jira. Barreessanii iddoo kana qaqqabuun isaanii ana baay'een gammada. Ijoolleen amma barsiisaa jirus immoo fakkeenya kanarraa fudhatanii akka itti fufanis abdiin qaban jedhan. Barsiisaa Urgeessaa Xilahuun hin jedhama. Egaa akkuma duraan jedhe ani barsiisadha. Bu'aa dadhabbii keenyaa, bu'aa hojii keenyaa asirratti madaalla. Ijoolleen qaxaleen akkanaa jalaa dhufaan akkanaa argachuutti baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kaayyoo jechaan galma jechaadha. Bakka waa ga'uudhaaf yookiin waa fiixan baasuudhaaf bakka dhamaatu sana jechaadha. Sammuu burjaaja'e kan karaa qabachuu dadhabee ofii gadi raafamu kitaaba kana yoo dubbise akkamitti xiiqidhaan kutannoodhaan kaayyoo qabataniif garbicha ta'anii waan yaadan sana bira ga'uu akka danda'an kitaabni kun karaa agarsiisa jedhee yaadu. Kitaabni barraa'uun qofti kaayyoo miti. Galmisaa
namoonni dubbisanii irraa jijjiirama qorqalbii fidu. Kitaabni kun immoo akkuma amma asirratti ilaallu dhimma xiinsammuuti. Sammuun keenya yeroo tokkotti waan baay'ee yaada. Faca'uu danda'a jechaadha. Kitaabni kun garuu kallattii agarsiisa. Sammuu isaa namni gara tokkotti qabatee kallattii kaayyoo isaatiif akkamitti akka bitamuu danda'u wantoota dagate akkamitti akka yaadachuu danda'u kallattii itti agarsiisa waan ta'eef namoonni kamuu kitaaba kana bitatanii akka dubbisan ergaa koo dabarsa. Waliin gaarreeffatinaati akka bineensa yuusaa sirna duudhaa keenyaati mee kottaa nagaa buusaa. Tokkummaadhaaf jaalalaan waliin ta'uu jabeessa. Gaafas waan hundumaatti taatu bu'a qabeessa. Barsiisaaniif barataan maanguddoo qonna qotu nagaan hin jiru taanaan bara kamuun boqotu. Akkam bultee nagaadhaa jechuun walii yaafachuun gaafa gammachuuf gaddaa cina walii dhaabbachuun ulee abbaa gadaati ibsaa eenyummaa keenya Oromoo jechuun iyyuu hiikumti isaa nageenya. Ayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin hangammaatti taasisne kan fakkaatu ture. Akkuma beekamu guyyaarra eebba kitaaba garbicha kaayyoo irratti argamuudhaan jalqabarraa jalqabnee hanga xumuraa sagantaa kanaatti isin biraa qaqqabsaadha kan nuti ture. Akkuma beekamu sagantaa kanarratti keessummoonni garaagaraa argamanitti kan isaan jiranii sagantaa kanarraa irraa barachaa itti bohaaraa turtii akkasiin taasisan abdii guddaa qabna. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.